Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata fulbaana 21 bara 2017 attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa dhiifama kamisa. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Namni 240 caalaatti dhumate 50 caccaba mana jalaa lubbuun baasan hedduu barbaaduu jiran lafti Meeksikoo keessa chochoota nama hedduu balleessite babaroota olan sora halakeeti. Gaaffii uummataa bifa biraa qabsiisuuf mootummaan walitti bu'iinsa daangaaf kanneen biroo gaggeessaa jechuudhaan gamtaan Madirak himatee jira. Gabaasa oduu boodaa qabna. Mootummaan garuu walitti bu'iinsichi daangaa naannoo lameenii qoratamaa jira jedha. Walitti bu'iinsi aanaalee kana maaltu kaase? Hayyuu wajjin marii kaleessa jalqabne kutaa lammataa har'atti fufna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduun jalqabnaa sora. Nam 50 caccaba manneenii jala guuran intal xiqqoo tokko caccaba manneenii jalatti qonkosii dhagaaniitiin karaa achi baasaniin agardhaallee faluma jiranii kalee dhagaan du'aaf jireenyallee barbaaduu jiran lafti guyyaa dheengadda teessoo mootummaa Meeksikoo Siitiitti chochoote nama 240 caalaa fixxee ammallee hedduu barbaaduu jiran akka mootummaan biyyi suni jedhutti lafti chochoote tunin manneen hedduu walirratti dhabbite hagi guddaan manneen barnootaati. Nama hedduu caccabmaan barnoota sun jala argan keessaa tokko kaagammaa barbaaduu jiran intal xiqqoo tokko caccab manneenii sun jalatti meeshaa qonqoo namaatiin dhaga'an itti gad erganiitiin maqaan kee Firiidaa jetteetiin dubbatti intalti xiqqoon tun yooyyuu meeshaa kan itti erganitti isii qofaa miti ijoolleen dhibiilleen ijoolleen xixiqqoon achi jiraachuu isii dhageette agi tokko ammoo namni agi tokko du'ee jetteetiin dubbatte agar dhaallee ittiin baane du'aaf jireenyallee barbaaduu jiran. Fulaan akkan lafti itti namti itti tunin hagi tokko manneen barnootaati man barumsaa tokkotti reef ijoollee 25 arganii hagi guddaan manneen barnootaati haga 5,000tti kanaan miidhame lafti tunin humna lafchochoosuu dandeettuun torbaaf qabxii tokko qabdi akkas jechuun ammoo manneen hedduu walirratti qaqaarisuu dandeetti jechuudha. Obomboleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhooftee nama hedduu fixxitaani Doominik Rippaabilikii fi Poortorikootti bisaan lafaan guutte bubbisa Eddoola Tarkisii fi Keekos jedhanitti dabarte. Akka jidduugalii to'annoo obomboleettii Ameerikaa jedhutti obomboleettiin tuni ammaan tana sadarkaa shaneessoo keessaa sadarkaa afreessoo irra jirti. Sadarkaan kunin kabubbee fi obomboleettiin manneeniif muka walirratti qaqaarisuu dandeettuun jechuu sa'atiitti kiiloomeetirii hedduu deemuu dandeetti. Ammaan tana Poortorikootti elektirikii kukkuttee lolaa lafaan guutte. Iddoolaan ammaan tan isiin itti dabartituun Tarkisii fi Keekos iddoola garba Paasifikii keessi jiran 40 keessaa tokko achillee dura baqachuu jiran. Obomboleettiin akkaan Ameerikaa gama tokko waliin dhoofteetiin dabartituun lafa hedduu ogeettu maqaa qabdi. Taammaan tan akkan dura baqatan tunin Maariyaa jedhan. Biyyi Poortorikootti bisaan lafa gad dhiiftee elektirikii ciccirteetiin nam tokko galaafatte. Ammallee naannoo Doominik Rippaabilikii keessatti akka balaa sodaatan. Poortorikoon ganna 90 keessatti bubbeef obomboleetti akkana argiteetu hin beektu. Poortorikoo keessaa nama 11,000 dura baqachuu jira. Fulatti qajeeltetti bisaan akka seentimeetirii 89 lafan naqxeetiin muka elektirikii bubuqqifte manneen hedduullee balleessite. Ameerikaa fi biyyooti ollasii hagammaan tanatti keessumatti isaatii oonaa tana keessa isaatiin obomboleettii fi bubbeen akka malee bubbiftu. Bulchootii addunyaa tokkummaa mootummootaatii fi Niiyork Ameerikaa jiran korii 7 kunin rakkoo Kooriyaa kaabaa addunyaa fiduu jirti jedhanii fi waan hedduu irratti mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa kaabaa adabuu fedha. Tan irratti ammoo bulchoota Kooriyaa kibbaatii fi ka Jaappaaniitiin wal mari'ate. Bulchootinni wal mari'ateen tunin ka Jaappaan Shinzoo Abeetii fi ka Kooriyaa kibbaa Muun Jeen-in. Biyyi addunyaa akkan waan isiin dubbachuu jiran Kooriyaa kaabaa tunin biyyi Eeshiyaa keessa qubattu abbaa filmatti marroo hedduu walirra fuudha biyyi tan bulcha ba'e. Bulchooti Kooriyaa kibbaa akka mootummaan Kooriyaa kaabaa jiginfeenu taatullee maqaa dharaatiin akka biyyi tokkotti waltiin dabalamnuu jedhan. Kooriyaan kaabaatii fi Kooriyaan kibbaa waraana addunyaa lammeessoo gargar baas malee durii biyyi tokko. Kooriyaan kaabaa karaa balaa
Kooriyaan kaaba karaa balaa irra jirti qabaadhaa jechuun dubbatan bulchootii addunyaa kaakora tokkummaa mootummootaa kan dhufan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo pireezidaantii Kooriyaa kaabaatii walmarii yoo Kooriyaa kaabaatii fi Kooriyaa kibbaatii fi ka Jaapaanii walmari'at kan irratti rakkoo biyyi suni waan hedduu jedheetiin maqaa dha'e. Waraanni Iraaqii ISIS biyyuu fi keessa baafachuuf ammallee loluu jira. Ardha immoo magaalaa Haywiijaa jedhan keessatti hadhuu jira. Akka muummeen ministeera Iraaqii Haydar Al-Abadii jedhetti Haywiijaan tunin lafa guddoo fudhachuuf ammoo garam kan waraani cabse. Haywiijaan tunin dirdiqqaa tokko mootummaa Iraaqii teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaad irraa kiiloomeetira 240 fagaatti. ISIS ganni sadii asitti Haywiijaa tana bulchuutti jira. Ganni sadii duranti fudhatee jechuun namkum 100 keessa baqate 85 keessatti waraan dura baqachuu dadhabeetiin. ISIS waraana islaamummaa keessumatti milishoota islaamummaati seer shariyaa jajjabaan biyyi bulchuuf warra loluutti jiru. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Keenyaan filannoo pireezidaantummaa irra deebi'uutu tanaa fi uf qopheessuu jirti. Filannoo tana irra deebi'uu fi hajaja mana murtii olaanaa keessumattuu hajaja murtii kun baase filannoon tun seeri filannoo hin guunnee jedhaneetiin irra deebisan. Filannoon tun haga onkololeessa 26tti dhumachuu malte. Koomishinii filannoo biyyi sunilleen seerii qajeelaan filannoo tanaa bayeeni tanumaan deemuu malanii jechuun dubbate. Keessumattuu iyyuu abbootiin alangaa abbootiin seeraa bebeekamoon yookaan abbootiin seeraa ta'a biyyi suni mana murtii waliigalaa jechuun itti gaafatan balleessaan kan itti gaafatamtoota boordii filannoo jechuun dubbate. Abbootiin murtii waliigalaa keenya filannoo pireezidaantummaa keenya seeri filannoo hin guunne waan irraa eegan hedduullee hin hojjannee jechuun irra deebisan. Egereen biyya Laayibeeriyaa akka pireezidaantiin isii Ellen Johnson Sirleef jettutti karaa dansaa irra jirti. Biyyittii tunin jidhuuf keessa pireezidaantii haaraa filatte. Sirleef ammaan tana bara hujii fixatte jidhuuf keessa hujii irra buute. Sirleef ooyyoo waan jira VOA'tti himtetti akka biyyittii isii karaa nagaa deemuu jirti. Filannoo dansaa qabaachuullee num dandeetti karaa nagaa qaqqajeelchineefi jechuun dubbatte. Demokiraasii biyyittii tana amma ittiin buluu jirtu nutti jalqabsiise abdii qabnaa jechuun dubbate pireezidaantiin tunin. Sirleef nama ganna 12 biyyi sun bulcha bahe marroo lamaaf pireezidaantii taatee jechuun filannoo jidhufuullee muddamsuu siyaasaatii fi dubbii gargaraa keessa jiraatullee abdii qabnaa jechuun dubbatte oduu namaaf qabtan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa akkasumas iddoo biraatti walitti bu'iinsi uumame gaaffii jijjiiramaa kan uummanni kaase bifa biraa qabsiisuuf mootummaan ka qopheessedha jechuudhaan madirak himatee jira. Lammiiwwan biyyattii dhimma kanatti ilaalchatti kenne qaamii biraan ituu gidduu hin seeniin rakkoo jiru akka furataniifis hubachiisee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gamasaan dhimma kana qoratee kan itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessu beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa kan madirak ka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee ibsa har'aa kan gaafadheen jira. Mootummaa seera baaseera. Seera isa baase kanaaf immoo dhabboomamu jireenya namaa fi waan tokkoyyuu waan itti gaafataman hin qabu kan jedhudha waan isaa. Kun maalirratti hundaa'ee jedhame? Ergi mootummaan kun kana qabate asitti waggaa 26 jalqabeera. Gaafa jalqabeen mirgi dimokiraasii hin jiraata. Namni mirgi isaa eegamee fi biyya kana keessatti bilisaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf federaalizimii irratti hundoofne sablammiin hundumtuu waliigallee biyya sana tokkummaa ishee eennee hin jiraanna kan jedhu ture. Qabxii 32 tokko irratti kan jedhu. Namni lammii Itoophiyaa ta'e biyya kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a. Mana jireenyaa ijaarrachuu hin danda'a. Horii horuu hin danda'a. Dhalatoo Itoophiyaa ta'e bichaa utuu hin ta'e namni bakkeeyyuu dhufee kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a kan jedhu ture. Amma garuu keessatti lammiin Oromoodhaa 55,000 ta'u bulchiinsa naannoo Sumaalee keessaatii gadhiiseera. Mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee baheera. Ba'a Harargee keessatti awwadaa irratti namni 18 du'anii namni 12 lammii Itoophiyaa Sumaaleeti. Namni 6 immoo dhalootaan Oromoo kan ta'anidha. Akkasumas naannoo Ba'a Harargeetii qabee hamma Mooyaaleetti daangaa jiru hundumaa kana keessatti lola guddaatu jira. Namni baay'een du'eera. Ajjechaa fi godaansa jettan kana maaltu gaggeessaa jira? Ajjechaaf godaansa kana liyyuu poolisii isaan jedhan tokkotu isaantu hidhataadha. Hundumaa qabu.
saba Sumaalee sin ajjeesu, saba Oromoo sin ajjeesu, Sumaaleetu Oromoo ajjeese jedhama, Oromoo Sumaalee ajjeese jedhama. Keessatti immoo mootummaan dhaabbate kuni namni biyyaana keessa lammii kana keessa ta'ee jiraate waan inni mootummaa dhaabeef waan baay'ee keessaati tokko mootummaan dhaabbatu lubbuu koree eega jedheeti. Lammaffaan misooma hojjetamu qobaasaa waan hin hojjenneef lammiin jiru walitti dhufeetu mootummaa dhaabee mootummaatu misoomsa hojjetaaf. Garuu nam tokko lubbuudhaaf jiraachuudhaaf biyyaana keessatti yoo mootummaan eegumsaan godhuuf ta'e akkuma argetti namni nama ajjeesa ta'e mootummaan jireenyi isaa maalii kan jedhudha. Isa kana karaa ibsa keenya keessatti kan nuyi ibsuu yaalle. Egaa walitti bu'iinsi daangaa inni bulchiisa naannoo Somaalee wajjiniin ta'e kun yeroo dheeraa fudhataa tureera. Ammas hin furamin jira. Nuyi yeroo hundumaadhaa nagaa irratti hundoofne sabi keenya qabsoo godhee bilisummaa isaa akka argatudha kan nuyi barbaadnu. Humnaan utuu hin ta'in jaalalaaf waliin ta'anii haasa'uudhaan gara sechiitti hojiin hojjetama malee walirratti dhukaasanii mana wal gadhiisanii sabaana iddoo bultii isaa iddoo jireenya isaa hunduma isaa keessaa balleessanii kanaan nagaan argamee mootummaan uumamee jiraataniti. Yeroo akka kana ta'u mootummaan hin jiru jechuudha. Waan namootaaf barbaachisu hundumaa gochuun hin danda'amu yoo ta'e biyya qabna jedhanii haasa'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf nuyi sabi keenya kanarratti dammaqee walitti bu'iinsi kun kan mootummaan yeroo ittiin bituudhaaf jedhee walitti buusee gidduu taa'ee callu malee ilaaluudha malee sabi kun waggaa baay'eedhaaf warra walii wajjin jiraatu jaalala uumee yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis waliin jiraatu waan ta'eef ammas immoo ati dhaloota akkasiitii akkas jedhanii kan walirratti kakaasan warra kakaadinee warra kakaabinee mootummaadhaan warri iddoo adda addaatti bobba'anii jiran. Saba kana kan walitti buusan kana sabi kun irratti tokko jedhee baruun isa gubbaa jira beekuun isa gubbaa jira jenna. Garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dheengaddaa akka jedhanitti bulchiisi naannoo lameen irraa dubbatamaaf irratti hojjetamaa jira jedhu. Namni amma du'aa jira dubbatamaa jira isaanii kawwee qabu humna qabu horii qabu waan barbaadan hundumaa qabu geejjiba hundumaa qabu of danda'oodha. Sabi kun ikkoo waa tokko hin qabu akka qullaa jiraam kan isa ajjeesaa jiru isa hidhatee isa isaanii kanaan dura leenjisanii iddoo sana kaa'antu saba kana ajjeesaa jira. Sabi kun karaa kanaati malee sabi walitti ba'ee daangaadhaaf jedhee wallolee wal ajjeesee hamma kanaatti waan godhu hin jiru. Sabi kun muuxannoo waan inni hin qabneef beekumsas waan hin qabneef iddoo adda addaati abalatu si ajjeesuu dhufe abalatu akkasii gochuu dhufe jechuudhaan kan walitti naqanii yeroo kana immoo ofii isaaniitii gar tokko ta'anii kan isaan ilaalanidha. Amma kan nama ta'aa jiru mootummaan Itoophiyaa asii dhiisiitii Daarfuriin dhaqeera nagaa buusuudhaaf Sumaalee irratti bobba'ee waggaa hammanaadhaa saba garbaa eeguudhaaf UN jalatti gamtaa dhumaarratti iddoo qooda fudhatee nagaa eegaa hanture mootummaatu har'a biyya isaa keessatti nagaa saba isaatii eeguu dadhabe jedhama moo maali kana kan nu ajaa'ibsiisu sabi kun attamitti namni tokko garmalee wal ajjeesa. As fidanii gara Adaamaa kanarratti kaleessa miidiyaa irratti yommuu nu arginu birbirlibsiifaa waan madda addaa uffatanii waan jiraatan nyaata fa'aa kana kennanii nutti argisiisu. Maaqee isaaniitti hin deebifne. Humna mootummaa kana ta'e utuu hin ta'in gaaffii sabii kanaan dura gaafatame baay'eedha. Waa'een dimookiraasii gaafatameera, waa'een jireenya bultiidhaa gaafatameera, waa'een gabaa gaafatameera, waa'een sirni ittiin bultii kun hundumti isaa sirrii miti jedhee sabii kanaan dura hiriira bahee karaa adda addaatiin gaafatee ammas immoo gaaffiin kun deebii hin argatiin waan jiruuf kana immoo deebisuu waan hin dandeenyeef maal goonaa jedhanii kana akeeka uumaniiti akeekaan hojjetamaa jira kana. Dhumarratti murtiin darbee jira. Murtii nuyi dabarsine bara 2007 irratti mootummaan kun dhibbatti biyyaana bushuudhaafi sabi kun nafileera jedhee dubbateera haa ta'uyyuu malee amma kan biyyaana bushaa jiru gubbaa gararraadhaa qabee hamma goda qabalee jiru keessatti iddoo mootummaan kun bushu keessatti wanta godhamu hundumaa beeka saba kana 1-5 hiree guyyaa guyyaatti to'ataa jira. Rakkina amma argamee jiru kanaatiif kan itti gaafatamu mootummaadha jenneerra. Kaffaltiin haa ta'uu isheen warra lubbuun isaanii bahe maatii isaaniif. Lammaffaan amma yeroo ammaatti qe'ee isaanii maatii isaanii jireenya isaanii hunduma gadhiisanii mana isaanii warra deemanii amma iddoo gara biraatti asii qubatan kan deebisanii akka gashaniin gaafannaa illeerra. Inni sadaffaan mootummaan federaalii fi mootummaan naannoodhaa walitti qabamanii namoota biyyaana keessa jiru hundumaaf nagaa eeguudhaaf daangaa biyya kanaa eeguudhaaf kana hundumaa waan hin goonee fi waan godhame kana hundumaatti itti gaafatamu. Arfaffaan
qorannoo addaa kan kana keessatti qooda hin fudhanne nami addaadhaan dubbii kana qoratee warra kana keessatti ajajan warra kana keessatti qooda fudhatan warra kana hundumaa hojjetan hundumaa qoratamee seeratti akka dhiyaatan hin gaafannaa inni. Dhumarratti warri lubbuu isaanii ba'ee hin gaddinaa sabi kun garmalee akka walitti hin buune walitti buusuu yommuu yaadamu immoo kana irratti dammaqanii gara si'achitti akka kanan goone hin yaadachiifnaa inni. Kibxata darbe waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa keessatti daayirektara jeneraala dhimma miidiyaa fi hariiroo uummataa akka ta'an obbo Muhammad Said torban darbe walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaamaa hir'isuun akkasumas qabeenyaa miidhuusaa kanas uummataaf ibsinee turree jedhan. Gamlameen irraa uummanni waan godaaneef kun akka hin taaneef to'annaan godhamaa akka jiru gama kaaniin immoo kanneen godaananiif nyaata wal'aansa fayyaa fi deeggarsi adda addaa kennamaa akka jiru hubachiisan. Nageenya eegsisuuf humnootiin federaalaa to'annaa bal'aa akka gaggeessaa jiran bulchiisa gama lamaaniinis qooda fudhataa akka jiran dubbatanii kanneen madaa'an wal'aansa fayyaa argataa jiru jedhan. Waa'ee ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas yennaa ibsan inni kun qoratamaa jira gara fuulduraattis ibsamaa jedhani uummanni gamlameenii nagaa waariinsa qabu argamsiisuu keessatti hirmaataa akka jiru dubbatan itti fufanis. ከዚህ ቀደም ህዝበ ውሳኔ በተሰጠበት አግባብ በዛው ልክ የወሰን የማካለሉን ስራ አሁን እንዲጠናቀቅ ከወሰን ጋር በተገናኘ ወደፊት ammaan dura hiree murteeffannaa uummanni kenne irratti hundaa'uudhaan hojiin daangaa sararuu amma akka xumuramu daangaa kan ilaaleen ammaan booda walitti bu'iinsi tokko akka hin jiraanne gochuuf qabatamaan sosso'amaa jira jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiru. Walakkeessa sagantaa keenyaarra ceeneerraa wallee kanaan kan hafeetti dabarra. Gobanaa hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. Walitti bu'iinsa kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa walii isaanii balaaleffatu. Hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii kabiroo ilaalchisee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal aantiroopoolojii ka ta'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata Oromoo fi Somaalee irratti kan waggootii 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufnaa gaaffii namoon jalqabne. Gama biraatiin kan jedhani Dr. Fiqaaduu
qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjin wal qabataa kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffamaa waan turee fi sun akka hin jabaannee fi naannoo daangaa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti. Faaktii tokko lamanii dukkaan gochuun nama dhiiba analaayz godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kana namoonni walakkaan post mallas jedhu. Tentaniin aangoo bakka tokkitti jira jechuun nama dhiba. Aangoon faffaca'uu mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absolute dominansiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaati ajaji kennamuu dhiiseetti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paaworiin sentarii tokko dhibbatti paaworiin disentardi ta'a. Yeroo paaworiin disentardi ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaja sana kennus bakka adda addaatti kennu yeroo sana ta'u immoo amma warra maqaa dhoofte kun ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walakkamaa jedhu lakki akka durii kana sochiin kun waa'ee adda bilisummaa Oromoo fi waa'ee adda bilisummaa uummata Ogaaden miti. Lakki garaagartummaa EPRDF kee jiruufi deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiru sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf suni ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu garuu eebaluu kanaaf akkas godhe cinaatiin kanaaf akkas ta'e inni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e akkasii tokko tokkoon dhimuun nama dhiba garuu immoo akkaataa itti paaworiin faffaca'ee olaalte ta'uu danda'a etteema yaadda. Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa. Wal falmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa ga'ameetu ture. Kana wajji wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraa dabalatee amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru. Dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru. Akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu? Inni duraasunis manama dura ta'aa ture wajji wal qabata. Paaworiin bakka tokko hin jiru paaworiin faffaca'ee kan jedhan jiru walitti dhufa. Ammaa kana dura jalqaba ji'a maarchi keenyatti fakkaataa paarlamaan Oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansimiishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture. Miseensonni paarlamaa Oromiyaa Harargeedhaa dhufanii Gujiirraa dhufanii bakka biraasaan dhufanii gaaffii kaasan. Seenaa siyaasa biyyaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti. Kan waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan. Osaatti duruu naasa'u nama dhuunfaatti naasa'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru harka baasanii paabilikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlamaa keessatti gaafatamee fi kan isinitti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalee wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaatti hin jiranii. Kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaraati. Milishaa garaagaraa wal waraanaa jiraa jedhan. Gidduu isaanii xiqqoo qabbanaa'e. Nagaa bu'anii ministeerri dhimmoota federaalaa pirezidaantii lamaa walitti fidee nagaa tokko waan bu'ee fakkaate. Amma deebi'ee ka'e. Garaagartummaan ammas dhalatamaadha. Jalqabaaf ammas dhoosaa kana dura ture cabsaniiti mootummaan Oromiyaa kan waraanaa jiru liyyuu poolisiidha. Milishaa Somaalee fi izin qaama Somaaliyaa dhufanii waraanaa jiraa jedhanii dubbatan. Mootummaan naannoo Somaalee immoo deebii kennan. Isaan immoo deebii kennanii terroristii wajjin walitti qaban mootummaa kana. Sun kan agarsiisu akkuma dura jedhe paaworiin sentarii tokko maddu kan federaala irraa maddu kan sentarii finfinnee irraa maddu amma tokko waan laafee fakkaata. Yoo paaworii xinnoo ishee akka fragmented ta'u naannoon amma tokko they feel empowered. Kanaaf deebii itti kennuu jalqaban. Sana gara amma kan paaworii xinnoo disentered ta'eera. Sanatti sababa fakkaata kan jedhe kanaafidha. Garuma humnoota lamaaniyyuu gara poolisootaa iyyuu haa ta'u. Poolisiin iyyuu poolisiis haa ta'u, poolisii bulchiisa naannoo Oromiyaas haa ta'u. Keessumaa poolisiin liyyuu poolis jedhamu kuni jalqaba yeroo hundeeffamu mootummaa federaalaatiin maqaa shororkeessummaa ittisuuf daangaa eeguu jedhamu ijaarameedha kan jedhame.
akkamitti yeroo deddeebi'ee lolli geggeeffamee poolisiin dhukaasa banee nama ajjeesuusaa beekamu kana mootummaan federaalaa battalatti dhaabsisuu hin dandeenye kan jedhu guyyaa tokko miti guyyaa lama miti ji'ootaaf kan inni deemee maaliifi humni hidhate kun tarkaanfii akka inni hin fudhanne dhaabsisuun dadhabameedha. Wanna qorataa turtan wajjin wal qabatee haala naannoo sanaa ilaalchisee humnoota sana to'achuun maaliif dadhabame sababaan ga'an jira gama kanaan. Tokko kanan jechuu danda'u digiriinsaa agammaan guddatu hin guddatin iyyuu malee waggaa 10 baranaayyuu waggaa 15 baranaayyuu naannoo daangaatti komeen jira. Komeen jiru maadhaa poolisis nu waraanee jedhu milishaas nu waraanee jedhu gar lamaan iyyuu komatu garuu Oromoo caalaa komee kana dhiyeessaa ture dura iyyuu. Federaalli taa'ee nu ilaalaa jira yeroo wal waraannu jedhanii komatu duumayyuu komeen kun jira. Inni baranaa garuu akkuma dura jedhe bakka hedduuttidha. Waraanni isaa baay'ee intensiiviidha. Waraana tokko keessatti nama baay'eetu du'a. Meeshaan isaa baay'ee addadha. Hirmaannaan poolisii garaagaraa dhoosaa miti muummicha ministeeraa dubbate. Maaliif ilaalu ta'anii beekoo inni dhugama isa rakkisaan nama gaafadhe hin qabu maaf isa ilaaltu jedhee. Maaf ta'anii ilaalu maaf dhaggeeffatu jedhu isaan egaa uummata dhibeena uummanni iyyuu irratti ta'aa jiru. Ani tokkummaan dura jedhe anaalisii madda adda laachuu malee qabatamaan kanaaf ilaalu jechuun si dhiba. Fakkeenyaaf yoo moyyaalee fudhatte waraanni caamuqitti wal waraananii namni hedduun du'ee guyyaa tokkodhaa wal waraananii bakka beezii waraanaa yookaan immoo kaampii waraanaa fagoo miti waraana federaalaa irraati fagoo miti bakka kaampii sanaa. Dafanii dhaabsuu hin danda'amu ture gidduu seenuu kan interviin gochuu hin danda'amu ture ni jedhu gaaffii nama hundumaati ana dabalatee maaf sana godhuu namatti mari'ataa nala asirra malee nama tokko lama jedhee kanaaf interviin gochuu dhiisanitti na dhiba. Achi booda tarkaanfiin amma fudhatame kunoo akkami amma ka jedhamaa jiru humni federaalaa naannawa daangaatti bobba'ee jira wal waraanuun sun amma qabbanaa jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kun nageenya waaraa fiduudhaaf ga'umsi inni qabu hammami waan naannoo sana hubattanii beektaniifan kana gaafadha. Nageenya waaraa fiduun akka kanatti miti inni kun warri security study yookaan immoo conflict security qoratanii fire brigade jedhu. Kun abidda dhaamsuuf itti seenan malee nagaa bu'uuraa yookaan immoo nagaa waaraa fiduun miti. Nagaa bu'uuraa kan dhufu naannoo lamaan kan ta'uu qabu yoo godhanidha. Utuu gara yaada furmaataatti hin deemin dura gaaffiin kabiraan ani qabu amma namoonni baay'een gama Oromiyaatti kan dhaga'aa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka adda addaa Jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaawaman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma 40 kaan amma 50 jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar akka Kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uudhaa baate hoo falli biraan maaltu jira? Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof walitti deebinaa Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa hedduu galateeffannaa. Ayya qophiitiin fixuu jira sagantii xiqqoo tokko dura deebi'ee sanitti immoo Meeksikoo keessatti lafti biyya dheengadda chochoota gammaquu qabnuutti nam 240 caalfittee nam 50 lubbuun jiru jala baasanii warra barbaaduu jiran keessa tokko intal xiqqoo tokko kalee eegii caccaba lafaa jalatti arganiin dubbata gammaa garisiin jirtu hin beenne barbaadutti jiran. Obomboleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhoofti ta'an nam hedduu fixxe Doominik Riippaabilikii fi Poortorikooti bisaan laf guutti ta'an amma bubbisaa Iddoola Tarkisii fi Kaayikos jedhanitti dabarte. Bulchoota addunyaa kortokkummaa mootummootaatii fi Niiyoork Ameerikaa jiranii kororii torbaan lama ta'a kun Kooriyaa Kaabaatii fi rakkoo addunyaa tanaa hedduu irratti mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa Kaabaa adabuu fi bulchoota Jaappaaniitii fi Kooriyaa Kibbaatiin wal mariitti jira. Mataan oduu gaggabaaban kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.